Egaa hordoftoota kiyyaa walitti dachaanee jirra jechuudha. Viidiyoo kaleessan gadhiistu tokko irratti hundooftanii baay'een keessan. Egaa simboo torbaan tokko dura booda galuu heda, torbee lama booda galuu heda, kaargoo godhuu heda, waa'ee kaargoo sila quba qabdamu akkamitti beekuu dandeette? Baay'een keessan gaaffii garaagaraa na gaafattanii jirtan karaa WhatsAppiitiin. Gaaffii keessan hundaayyuu hin deebisne. Maaliif hojjettan akkuma isin beektan? Miidiyaa kanarratti kan nama hedduutu waan nama gaafata. Nama takka lama deebisuun dhiqqoo sa'aatii namarraa fudhata. Kanaaf akkuma walii galatti namni gaaffisan deebii gaaffisanii san dhagahuu barbaade YouTube kiyya waan hordofuuf achirraa dhageeffata jechuudha. Namni birallee ka gaaffiin sun isa keessa dhuftee garuu nan gaafatin asumaan dhageeffata jechuudha. Kanaafuu deebisaniif kunoo viidiyoo qabadhee isinii dhufeetin jira. Haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan viidiyoo kiyya like share gochuu hin dagatina. Akkasumas baay'een keessan meeshaa gizee biyya alaatii qabdanii galtan wallahi laazim ijoolleen baay'een namni baay'een qarshii ofii achi kaa'ee biraa deemaa jira jechuudha. Boodatti bakka mootummaaf laatee biraa deemaa jira. Maaliif qaraxa gatii meeshaa sana achitti bittee ol namatti baasan jechuudha. Maaliif akkana jettee jechuun keessan hin oolu. Ani dhugaa dubbachuuf amala kiyya irratti waan hin argineef waan gurra kiyyaa hin dhageenye baay'ee haasa'uu hin jaaladhu. Odeeffannoo dhugarratti hin hundaa'in tokkos haasa'uu natti hin tolu. Kanammoo ofii kiyyaa waan argeef anu osoo ittimu na dhaga'uu diddee jechuudha. Obboleettiitii yaa'u waan magaarii godhu isiitti birrii xiqqoo ta'e itti kafale jetteetumaan birrii meeqa akka itti baasan beektanii televezyiinii irratti wanna biraatii miti. Meeshaan kaargoo isallee isiniif hojjedha. Amma namni meeshaa elektirooniksii qabdanii galtan keessattuu TV yoo qabdanii galtan achuma lafa keettanii deemtan birrii 100 maan beekni 100 yoo bittee yoo isaan 100 ofii isitti baasan birrii saniin kafaltu jechuudha. Kanaaf mootummaa galii gootaa gabitteen san. Kanaafuu wantoota kanarraa of qusadha jechuu barbaadeeti. Ilmi namaa tokko jechuun namni tokko waan tokko hojjetee xaaree yoo fide birriin keessan kun garaa isin nyaatuu qaba. Kana kabeettan garuu yoo ofii keessanii xaartanii fiddan dhugaa dubbachuuf namni tokko namni ofii isaatiin hojjanne yookaan gargaarsa garagaraatti namni tokko yookaan bakka akkamitti isinii hima namni fuureetiin hojjetee bu'aa fuuraa isaa san jechuudha lafatti hin balleessu yookaan immoo akkuma argeen namni gizee hojjetu ka hojiin martuu abbaadhaaf kabaja. Hojiin martuu namni kamuu jechuudha gizee waa hojjetu wanti kun na baasa jedhee gaafa hojjetu hojii san keessatti bu'aa bahii hedduu isa mudatu danda'a. Hojiin sun gatii hedduu isa kafalchiisuu danda'a. Kanaafuu hedduu itti faajee hojjeta waan ta'eef maallaqa san karooraan fayyadamuun bareeda jedheetti ni yaada'ani. Akkasumallee immoo garantaanitti illee baasuun gaarii miti. An kanuma isin jechuufi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa hajjatanii obboleeyyan kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa alamni keessan dalagaa fi maal fakkaatsin jaana bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e hawwii kee yeroo maraati hundi keessan baganaaf jiraattan baga fayyaa taatan bakkuma jirtanitti. Egaa chaanala kana namni baay'een biyyoota garagaraatti irraa na hordoftan baay'een keessan biyyoota namaatirraa yaada babbareedaa na kennaa jirtan. Hedduu na jajjabeessutti jirtanii wallahi laazim hangana takka jechuun namni biyyoota guddatanirraa naa bilbileetiin bakka maal hojjechuu barbaaddeeti waan hojjechuu barbaaddu irratti nuti si faana jirra namni naan jedhe lakkoofsa hin qabu jechuudha. Hedduun isin jaaladha hedduu isin kabaja warri akkasumaan jettan ulfaadhaanaaf galatoomaa naaf jiraadha. Egaa na jajjabeessuun wanta kana caala hin jiru hagana naan jechuun keessan akka waan hunda waan yaaddan san naaf gootaniiti. Warri haftanillee chaanala na jajjabeessuun waan biraatiin miti chaanaluma kiyya kana subscribe like share gootanii fakkeenyaaf amma chaanala kana nama tokko irratti yoo share gootan subscribe tokko naaf fida jechuudha. Namni sun subscribe godha namni sunis hiriyaa ofiitii erga namni sunis ammallee hiriyaa ofiitii erga akkasuma jedha chaanala kiyya guddata. Asumaan immootu chaanala kiyya subscribe 100 osoo qabaatee yoo view hin qabaatiin bu'aa naaf hin qabu guddaan chaanala kiyya waan hangadhiise ilaalaa isin jaa. Like immoo gochuu hin dagatina. Yoo laaltan kanama kamiitu dhibbiin waan isin gootu ani kiyya qofa osoo hin taane an dhugaa dubbachuuf namni YouTuber hojjetu hunduu jechuun garaan nyaata akkamitti akka keessa darbe waan hin beekuuf. Namni akka waan jedhasiitu hojjetu maalatti fakkaatu. Garuu namni itti faajjee itti xaaree bu'aa bahii amma wanni sun qabu hunda keessa darbe YouTube isaa guddatu qaba jedheeti yaada. Dasni jedhallee natti tolle jechuudha. Kanaafuu kanuma jechuudha isin gootan nama kamuu laaltanii yoo bira dhageessitan subscribe like share godhaafi. Isin jechuu barbaadeeti kallattii manaasaa isinitti baay'isee dhiifama kallattii wanna qabadee dhufe. Waa'ee kaargoo nu wajjadhu maal simboo maal argitee maaf akkas jettee ani torbee booda galuu heda ani torbaan lama booda galuu heda warri jettanii na gaafatte. Kaargoo viidiyoo of danda'e isin hojjedha. Kaargoollee gootee jirti jechuudha. Obboleettiin tiyya garuu kaargoo nu bilbilanii hin deemne gizee sanitti odeeffannoo dhugarratti hundaa'e isiniif yeroo sanitti odeeffannoo dhugarratti hundaa'e isiniif gaha.
amma wanni an qabadee isin dhufe namoonni televezyiinaan galtan baay'ee tokko jechuun hedduu nama aarsa jechuudha. Televezyiina warri galtan laaptooppii televezyiina akkasumas wantoota elektirooniksii ta'e jechuudha. Meeshaa elektirooniksii warra ta'e keessa hangaruu qaamaan kan inni jechuun ka'amma nu mudate televezyiina jechuudha. Walumaa galatti namoonni televezyiiniin galuu yaada qabdan abadan hin yaalina. Wallahi laazim hin yaalina. Amma televezyiina saniyyuu jechuudha biraandii isaa yookaan immootu wanni isaa loogoo isaa kana jechuudha. Televezyiinni kun fakkeenyaaf amma saamsangii ta'uu mala, LG ta'uu mala, ismaartii ta'uu mala kana laalanii gatii isaa baasan jechuudha. Waan isin ajaa'ibu innaa televezyiinni hin bahu birrii baay'ee isin irratti baasan. Fakkeenyaaf amma televezyiina buleetii galteen kana dura galteen jirti. Televezyiinii bareeda jedhamerraa inchi 55 qarshii Itoophiyaatti gara qarshii 60,000 bitama jechuudha. Gara Itoophiyaatti gisee deebistu 60,000 fixee jira jettee jirti. 60,000 kana bittee galtee achi ogeettu 80,000 irratti barreessan jechuudha. Achi 60,000 bittee fiddee asii isa baasuuf 80,000 jedhan. Wallahi laazim jechuun bakka akka mee maal jettan kan isin ani jechuun waan jedhu dhabean bakka jechuun anurallee itti mee jira qabdeen dhufin jedhanii odeeffannoo nama biraatirraa achirraa ijoolleen galtanii jirti jettee achirraa fudhattee haga 30,000 20,000 yoo kafalte sii baasan jedhanii bakka televezyiinii bareeda waan ta'eef forooma qaba meeshaa Itoophiyaatiin walitti hin dhufu jettee bitta jechuudha. 30,000 fi 20,000 yoo ta'e itti kafaleetiin dabarsa jettee jechuudha. Akkas yaaddeetiin malee anduratti mee jira televezyiinii qabdee hin dhufinii. Indoo isin televezyiinii lama qabadhee dhufasiifillee harmeefillee jettee jechuudha. Televezyiinii dura isin fiddee inni jira gammaatti fayyadamaa jira maatiin. Garuu kasanirra caalaa inchii guddaa jechuudha. Kan isin fiddee dhufte innaa yoo gadi buutu meeshaa kan kaargoo gooteerti harka qabattu. Noormaalii harka qabattu uumaa hin jenneen shaanxaa sadii akkas wanta akka hin jenneen televezyiinii garuu harkatti qabanii qarshii 80,000 jedhanii jechuudha. Ajaa'iba wallaahi jechuun duraan akkanatti dhagaa malee dhaqee akkasitti dhugaa hin beeku. Akkas ta'uu isaa 80,000 televezyiinii tokkorra barreessan jechuun yaaddanii meeshaa elektirooniksii baay'ee yoo qabatan bakka isin ka ifaajaa baatan mootummaa galtatanii galtan jechuudha. Baay'ee ani waanumaan jedhu dhabee jechuudha. 80,000 televezyiinii tokko ati achitti xaartee maatii keetiif haadha keetiif ta'uu danda'a ofii keetiif ta'uu danda'a. Gaafa bittee galtuun wanti akkanaa yoo si mudate akkamitti akka aartu yaadi ati. Jechuun 60,000 jechuun qalbii miti biyya keenya keessatti jechuudha. 60,000 saniinuu meeshaa isaatti bareeda jettee bittee galtee isin amma 80,000 kafalii baafadhu jedhanii jechuudha. Innaa baay'ee takka nama rakkisa waan jedhanillee walii nama oolla jechuun nama aarsa jechuudha. Maal jechuu akka ta'e hin beeku guyyaa kanatti nama meeqatu biyya namaatirraa gara biyya keessaa gala. Namoota kanneen hunda haala kanaan yoo kan keessummeessan ta'e akkam. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa tasumaa televezyiinii gaallaan jettanii hin yaadina. Tasumaa jechuudha. Haga fedhoo ta'e asitti bituu biraandummaan isaa haafu jechuudha. Maaliif 80,000 galchitanii yeroo amma walii galatti beeqa ta'u 60,000 bitamee amma televezyiinii keenya kun akka ta'u hin beekne samoona baasnaa akkamitti akka baasnillee isin biraan gahaa garuu 80,000 jedhanii jiru. 80,000 san kafaltee 60,000 ka dura bitteeni televezyiinii tokkorratti qarshii 140 baaste jechuudha. Inni akka hedduu nama aarsa baay'ee takka. Kanaafuu hin bitinaa televezyiina. Meeshaa elektirooniksii tokkichaa yoo bittanii galuuniif hin yaadina. Kanaafuu ani waa'ee televezyiiniiti kasirratti isinitti himuu dhufe maaliif isa kasirratti inni jedhe kaargoo mootu samoona kana gisee baasuun akkamitti akka baasneef televezyiinii kanallee dhumisaa akkam akka goone isin biraan gahaa jechuudha. Garuu isin gara biyya sanii deebisa jettee jirti mootummaaf hin galchu gara biyya sanii deebisa malee jedhaa jirti. Gara biyya sanillee achi deebisuu ni dandeettan garuu sunillee birrii ho'iin nama gaafata. Biyya sanitti yoo deebistee riisitiin hunduu waan jiruuf bakka bitatti deebisuu dandeetti garuu asii achi deebisuufillee birrii ho'ii kafaltan jedhanii jiran akkasuma hin jiran jechuudha. Filannoon nu qabnu yookaan 80,000 kafalleetiin baasna yookaan immoo garas deebisna yookaan cadhistee mootummaa dhiista televezyiina kana kanneen sadiin keessa meebii kaarfaffaa mootu waan ho'ii barreeffannee iyyannoo uumama barreeffannee karsanii yoo baasne allawaalam. Kanaafuu wanna jechuu barbaade obboleeyyan kiyya biyya namaatti xaartaniitiin waggaa meeqa xaartaniitiin 80,000 televezyiinii tokkoof kafalu jechuun 80,000 sun meeshaa mana keessaa hedduu isinii bita jechuudha. Kanaafuu irraaf qusadhaa televezyiina qabdanii hin dhufina meeshaa elektirooniksii iyyuu qabdanii hin dhufina biyya keessa bituu isinii wayyaa an akka yaada kiyyaatitti tariitiin namni tokko lama asirraa dhagayeetiin kan dura televezyiiniin galatuu niyyaa qabu ta'e dhiisuu danda'a jechuudha. Tanaan dura 40,000 30,000 illee kafalanii namni baasanii jira. Garuu amma
xiffii godhan jechuudha. Akkasumas meeshaa isin bittan irratti hundaa'anii loogoo isaa ilaalanii yookaan immoo oomisha biyya kamii akka ta'e ilaalan jechuudha. Kanaafuu irraa of qusadha. Namoonni kaargoo maal jettan immoo kaargoollee akkuma televezyiinaa kan ufii kiyyaa jechuudha. Odeeffannoo dhugaa akkamitti akka baasne kaargoo san sammuuna ni baasna inshaallah. Akkamitti akka baasnee fi maal akka ta'e maal akka inni jedhan isinitti hima jechuudha. Kanaafuu warra akkasinan jettan na eeggadhaa viidiyoo itti aanu irratti. Garuu televezyiina qabdanii hin dhufina hundi keessanuu jechuudha. Yoo qabdanii dhuftan filannoon isin qabdan takka birrii isaan isin irratti barreessan san kafaltanii baasuudha. Lama immoo televezyiinuma san achuma dhiistanii mootummaa galii gootanii dhiistanii galuudha jechuudha. Kanaaf kanneen lamaan keessa tokko maaliif yoo achi deebi'uuf yaada qabaattan achi deebisuu poroosesii qaba sunillee jechuudha. Kanaafuu hooma dhiistanii isinii wayii jedheeti yaada akka kiyyaatti warqee bitadha. Warqiin amma yoo galtanii gizee rakkattanis gurgurachuu dandeettan. Televezyiinii tokko bitanii kuma dhibbaafuu irratti baasutti tee'oonni bitadha, warqii gurraa bitadha, kan mormaa bitadha, harkaa bitadha godhadhaa galaasan namni isin arguu hin jiru ofirra gootanii deemtan waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waan hin taane irratti gara hin taaneen wacii yookaan immoo baasii hin baasina. Haga nama isin jechuu barbaadeeti viidiyoo biraa mootu isinii qabadhee dhufa. Kanammoo laayik sheer gochuu hin dagatina, sheerii sirriitti godha. Maaliif nan biyya namaa ture kun waan biyya namaa sanitti itti tole san hundaa qabatee galuuf ta'a waan ta'eef asitti galeetiin yookaan immoo meeshaa ofii irraa hin taane yookaan maallaqa sanii kafalee baasuun amma kan birrii 80,000 qaban televezyiina tokkichaaf yoo ta'e meeshaa hundarraa yoo isin tokko fidanii dhuftan baasuu dandeettan jechuudha. Birriin ol isinitti ka'a. Kanaafuu sheer godha. Obboleeyyan keessan irratti sheer godha. Namoonni hiriyoota keessan irratti illee sheer godha. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyyaa hagarama isinitti haasa'uu fi viidiyoo itti aanu irratti mootu kaargoo san isinii qabadhee dhufa. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatina. Egaa hundi keessanuu viidiyoon kiyya kana waan xumurameeti jira. Laayikii sheer gochuu ammallee hin dagatina. Akkasumallee hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha. Warri na cinaa jirtan jechuudha. Akkasumas uffata wanni biraa mootu uffata namoonni uffata baay'istaniitiin dhuftan akkasuma kaargoon kunis kaargoo san uffata waan wal qabatu achirratti isinii hima. Uffatni isin amma baay'ee hin finne uffata namaaf kennitu shiitii namarraa fudhattee diriyaaf shiitii kenniin siisteriin jechuudha namarraa fuutee garuu uffata itti fiddillee jirti. Sanitti meeqa akka baasamu inshaallah mee hojjumaan laalla rabbi khairii haa godhu. Kanaaf walumaa galatti meeshaa biyya namaatti gizee galchitan akka birrii baay'ee isin gaafatan asumatti akka isin beektan barbaadeeti. Namoonni shiitii garagaraa barbaadan shiitiin babbareedina biratti ni argama. Shiitaaf shaarbillee, shiitii qofallee, diriyaallee akkasumas shurraabiiwwan garagaraa kaawwataa ta'u shaalii abbaa keessaniif yoo barbaadan ana biratti ni argattan. Lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heeloo jedhaa isin jaa namoonni waa barbaadan jechuudha. Akkasumas majalis ta'uu danda'a, meeshaalee faarnicharii ta'uu danda'a, meeshaa makamuu biratti ni argattan, meeshaa mana keessa dabalatee. Kanaafuu heeloo jechuu hin dagatina. Immoo osoo hin ta'in waasaap irraa nan dubbisa. Egaa oolmaa khairii isiniif haa ta'u. Hundi keessanuu isin jaaladha. Isin kabajuu na jaalattan, warra na kabajan, warri feetanii jaalattanii na daawwattan. Anillee isin jaaladha, isin kabaja. Guyyaa gaarii keessa naa oola. Baay'ee.